Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee hordoftoota walaa buutuuf jirra jirtu. Har'a oduu gammachiisaa tokko qabadhee dhufe. Oduu kanatti sonda bira dura namni subscribe hin godhin. Subscribe dura mallattoo diimtuu san gadi tuqaa subscribe godha. Waanuma kana dura ufumaa kooti maxxansee ture. Oduu gaddisiisaa maal gara jabeenya akkanaa jedhee maxxansee ture. Har'a oduu gammachiisatti jijjiiramnaan oduu gammachiisaa jedhee isinii fide. Ni yaadattu natti fakkaata mucayyoo tana maxxansee ture YouTube irratti daa'ima gattee biraa tartee warra isii tajaajilaa ture yeroo rakkoo waliin rakkachaa ture irratti daa'ima gattee biraa tartee maali gara jabeenya akkanaa mucayyoon akkamitti akkana gootii waan fedhallee ta'u akkamitti nama yeroo rakkoo waliin rakkachaa turanitti daa'ima gattee biraa tartii jedhee waan kana maxxansee ture. Har'a immoo wanni sun oduu gammachiisatti jijjiiramee naan jennaan kanaaf asirratti isin hubachiisuu dhufe. San duratti beemma mucaa xiqqaa tokko isin affeera dhugaa nama koolchiisa. Jaalala keessa dhufu xarxara walitti gootan jira. Mee du'aayi mucaa kanaa aamin jedhaati achi booda gara oduu kiyyaatti tara. Dhugaa rabbi anu akka kootti ana akka du'aayi godhee hin danda'u akka mucaa kanaatti garuu mucaan xiqqaadha sammuun isaa guddaadha. Mee du'aayi mucaa kanaa aamin jennee gara oduu gammachiisa saniitti tarra du'aayi isaa dhageeffanna. دعائنا ربوس ربي جعلك آمين ربي جنة فردوس يعانك آمين جيغان آمين ربي نسكي برخاك عبد ستاغن آمين ديني الدنيا سيابداس آمين أكد بون تقول قدوس فات سياتو آمين ديني الدنيا سيابداس آمين مطورة خنامي تلا إسكنا تاي بي خوار ارقصاد يا ممانا خيغي سلالك كسي أقول آمين آمين ربي أطاتي فات سياتو آمين نما كيسرة الجارومي متي نما برخدك حابس قرآن تاتي سيابد آمين أكا حافظ قرآن سيابد آمين ديني الدنيا سيابداس آمين نسكي برخاك عبد ستاغن آمين ديني الدنيا رسياغن الناس آمين نسكي برخاك عبد الله تخيري آمين تهم توتي مكي تخيري ربي سياغن آمين تناتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام تجارتي دي بقى جارتي بري دولا تقوم فري تبلغا عنني تنور الليل فقط الليل تسيبي يصير لجال لقيت الأوف والجلب بر 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 ربي يا ربي آمين ربي أكيد بيتني نسكي برخاك آمين نادق سبحان ربك رب العزة Iddoo tola dhugaa rabbi namni gurguddaan waan fi garuu akka kiyyatti akkaatti nama du'aayi godheen beekun harkaa wal keessa dhadhaamti harkaa wal baddi dhugaa rabbitti mucaan hedduu namatti tola waan akkanatti isa barsiisan hin beeku ijoolleen ammaa silaafuu akka feetedha. Gara jaartisi darbi yennaan tajaajila keessatti dhuufuu wal jala xarxar goota rabbi sinaa jedhu jedhe. Siiti gara oduutti adeemu oduu gammachiisaa jedhetti. Maas seetan mucoo tana ni yaadattu. Mucoo tanaa dallaalli karaa Suudi Arabiyaatti itti ulfeessee eegasii Riyaadan dhuftee Riyaaditti ammoo ulfa san qabattee Riyaad dhufte dallaalli karaa kanatti isii akkasiin jettutti nama lamaa sadii na fakkaata. Eegasii dallaalli karaa Riyaad ol erge achi booda nama isii gargaaru dhabdee makiinaa jala boleette shabaaba arabaa ofirraa ilaalaa makiinaa jala seenee makiinaa jala boleetti waan hedduu nama gaddisiisati. Booda eegasii achii fuudhanii yeroo sanillee viidiyoo waraabanii turan. Viidiyoo dheengada tarirratti viidiyoo yeroo san waraabamee isinii maxxanse yeroo san viidiyoo waraabanii hedduu garaa nama nyaatti. Achi eegasii namni Oromoo tokko fuudhee of bira fide. Of bira fidee agasiin ji'a 9 guuttee deettutti gargaaraa ture. Ji'a 9 guuttee eegasii akkasumatti nagaa irra biike. San booda immoo waa janattee mucaa kana viidiyoo isaa walii waraaban booda irratti isin dhiyeessaa mucaa kana janattee eegasii mucaa kana bira deemte daa'ima san gattee jechuudha. Yeroo sananillee viidiyoo maxxansee ture akkamitti daa'ima gattee nama yeroo rakkoo ishii gargaaraa ture irratti daa'ima akkasitti gattee akkamitti biraa deemtii maal gara jibeenya akkanaa wallaalummaan hagana geette maalii jechaa turre. Amma ammoo akka odeeffannoon dhufetti mee viidiyoo kana dhageeffanne achi booda isinitti hima viidiyoo kana dhageeffanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota gaggaari naga keessan fayyaa keessan jirtu isinii jana bakka jiraattan. Akkuma kaleessa galgala BBC'n Al Jazeera gabaasetti obbo Haji Muhammad Abdallah ka addunyaan beeksistu hattis akka isinii jedhu mucayyoota nama 150 jananii riikaardii cabsuun ufii fudhachuudhaan biqaatan dhaqabaat irra wal ga'uudhaan uf dhaadoo osoo hin ta'in gochaan agarsiisuudhaan baafatee uf jala as kaa'uudhaan biqaatan dhaqabaatiin irra wal ga'ee siyaasa guutuu qaama siyaasa injifachuudhaan inaaftonni garaa gubatee Facebook irra ol darbuudhaan sila kana ta'eef ijoollee biyyattii ammaa asii biyyattis waliin nyaanne waliin dhuyne loobii laayivii waliin dabarsiine teettu bareeddi dhaabattu bareeddi biqaatiin jechuudha akkasiin ati shukuutee nuti
Shugiti Muhammad Abdullah. Syukuti Muhammad Abdallati. Wallahi. Adla. Dhugaa rabbiimu. Dagumai. Butika. Kakana gochisiisee nuni. Muhammad Abdullah. Ayu jiisa warri dura. Liqaatii fi biqaatii kiyyaan nama hedduu janaa jaloo harka baafadhee na harka jirtii akkasii jedha. Mucaa kana biratti buute. Sun rakkoo hin qabu. Warra booliisi naa bulchuu atillee baga jaalattee dhuguma immoo liqaatii fi biqaatii keetiin dandeettii keetiin nama hedduu harka baafattee dandeettii qabaattu maleeyyuu durumayyuu waa janaa jalachuu hin dandeettu. Waa janaa janattee sobdee akka gooteellee gootee bira fiduunuu dandeettidha. Haa ta'u garuu gaafas illee namni waa jedhee fanillee kiyyatti wanni yeroo san dubbaddeef maaliif heerumtii yookaan maaliif dhiira bira deemtii miti maaliif daa'ima nama irratti gattii nama yeroo rakkoo isii gargaaree irratti maaliif nama gattee deemtii nama yeroo rakkoo bira dhaabate maaliif dagattii akkamitti galata isaanii kanaan deebiftii galanni nama yeroo nama bira rakkoo nama bira dhaabate akkamitti kana taha kana booda immoo namni yeroo rakkate akkamitti wal gargaaraa waan jedhuuf dubbanne malee waan biraatiif miti amma immoo oduu akka dhagaa jirutti akka namni natti himetti daa'ima kanallee fudhattee daa'ima sanillee fudhattee isiilleen akkasitti mucama isa waliin jirti jedhanii rabbi waliin sinaa jiraachisu wanni guddaan daa'ima san fudhachuudha baga daa'ima san fudhattee galatoomii bultii gaarii rabbi siyaa godhu isillee ammoo midhaan eenyu jaarsi isillee daa'ima sanillee akka ilma keetitti ilaali bultii gaarii isinii haa taatu nagaa wajjin jiraadha isiniin jenna gaafas illee wanni viidiyoo san maxxansineef nama gaddisiisaa akkamitti namni yeroo rakkoo akkamitti namni bira dhaabata namni akkamitti amanee yoo namni du'eeyyuu ija walitti wal qabaa waan jedhuudhaaf malee waan biraatiif miti sun mirga keeti abbaa feetetti heerumuun bultii barbaadde ijaarachuun waan nama galchuun qabu jechuudha. Nama galchee nu dubbanne garuu akkamitti yeroo rakkoo san viidiyoon isiillee ol mul'atee ture gaafa isiin rakkattu jechuudha. Kanaafuu yeroo rakkoo akkasitti boottee namni bira dhaabatee akkamitti eegasii daa'ima san gattee deemti kanaafuu barbaadamuu qabdi waan jedhuuf maxxansine malee waan biraatiif miti amma immoo eega daa'ima kee fudhatte bultii tee keessa rabbi nagaan siyaa bulchu jaarsa gaarii rabbi siyaa godhu bultii gaarii rabbi siyaa godhu sillee jaartii gaarii rabbi siyaa godhu nagaa wajji jiraadha isiniin jechuu barbaada wanni isinitti himuu barbaade viidiyoon gaafas maxxansinee micoon daa'ima gattee tartee jenne sun daa'ima fudhattee jedhanii isiin kun ofirraa heerumtee nagaan bultii ijaarrattee jirti bultii isii keessa rabbi haa jiraachisu jenna. Oduun har'aaf qabadee dhufe kanuma viidiyoo madura maxxanse irratti deebii kennuuf eegasiin fudhattee achumaan micoon sun daa'ima gattee achumaan baddeenne callisurra eegasiin fudhattee daa'ima ishee deebitellee fudhattee jirti jedhanii uummata beeksisuun barbaachisaadha waan jedhuuf maxxanse akkasii daa'ima fudhatte jedhanii bakki isiin jirtillee kun nagaanii lubbuun jirti waliin shaashaa jechaa jirti heerumtee gabaa uummatti bultii gaarii haa taatuuf jenna nagaatti.